Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Chaanaliin kun chaanalii keessan chaanalii sitti mana keessatti teessanii odeeffannoo fayyaa argattanidha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu egaa yerootti odeeffannoo fayyaa wayitaa simbiraan gaatuun keenya ni beekama. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan baga nagaan dhuftan isin jenna. Baasii kaardii tokko malee subscribe gochuun maamilata. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu yeroo baay'ee keeziiwwan hawaasa keessatti hin baratamne garuu biyya keenya keessattis bal'inaan mul'achaa jiru darbee jechuudha. Akka addunyaatti mul'ataa jiran keessaa tokko daa'imman lakkuu ta'an walitti qabatanii dhalachuu tariitii baay'een keessan dhageessanitti ta'uu danda'a. Gama viidiyoonis sooshaal miidiyaa irratti argitanii ta'uu danda'a. Daa'imman lakkuu ta'an sababa maalirraa kan ka'e walitti qabatanii dhalachuu danda'u. Yaalni isaa immoo yaala akkamii jira, fayyuu ni danda'u. Addunyaan immoo namoota akkamii jira kan jedhu viidiyoolee deeggaramee isinitti agarsiisu yaala jechuudha. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa kooti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu sanyiin dhiiraaf sanyiin dhalaa yookiin immoo ispaarmiidhaaf hanqaaquu yommuu wal arganii fertilaayizeeshinii erga uumamee booda micireen uumame sun gargar ba'a. Yeroo baay'ee daa'imman ol fakkaatan guyyaa 8 hanga 12 gidduutti yookiin immoo moonoo zygotic twins kan jedhamu kunneen yeroo akkasii ta'a. Yeroo baay'ee akkuma beekamu daa'imman lama wal qabatanii dhalachuu kan isaan danda'anii daa'imman lakkuu lama sababa maalirraa kan ka'e kan jedhu gama saayinsiitiin kan mirkanaa'e tokko fakkeenyaaf amma sanyiin dhiiraaf sanyiin dhalaa yookiin immoo ispaarmiidhaaf hanqaaquun erga wal arganii fertilaayizeeshiniin uumame booda micireen biroon kun gargar ba'a jechuudha. Guyyaa 13 booda yoo gargar ba'ee daa'imman wal qabatanii dhalachuu danda'u jechuudha. Kanaaf guyyaa 13 dura yoo ta'e rakkoon qabu jechuudha. Garuu guyyaa 13 booda yoo gargar ba'ee daa'imman wal qabatan dhalachuu danda'u jechuudha. Daa'imman kunniin bakka garaagaraatti kan isaan wal qabachuu danda'anii tarii bifa viidiyoo suuraan arguu dandeessu. Kunis immoo tokkoffaa irratti kan ilaallu iddoo garaagaraatti lapheen isaanii qoonni isaanii gara fuulduraa walitti qabatee dhalachuu danda'u akkuma suuraa irraa argaa jirtan jechuudha. Kan biraan immoo garaan isaanii inni jalqaba toraakofagas kan jennu jechuudha. Lammaffaa immoo onfaalofagas kan jennu garaan isaanii naannoo handhuuraatti illee yookiin immoo walitti qabatee dhalachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa daa'imman dugdaan yookiin immoo fakkeenyaaf karaa duubaatiin tarii suuraa irratti argaa jirtu cinaachaanis ta'ee dugda duubaan walitti qabatanii kan dhalatan jiraachuu danda'u. Gama udduu isaaniitiin kan walitti qabatanii dhalatanis baay'een isaanii jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo kallattii akkamiin jennee yoo ilaalle qomaaf fuulli fakkeenyaaf amma akkuma argitanii qomaa fi fuulli isaanii mormaa gadi lapheen isaaniif lapheen isaaniif garaan isaanii walitti qabatee dhalachuu danda'a. Kan biraa immoo akkuma argitan mataan isaanii illee kan walitti qabatee dhalatan baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif daa'immanni sammuun isaanii walitti qabatee dhalate sarjarii yeroo dheeraa booda kiraaneefaagas kan jennu kana Dr. Ben Carson kan jedhamu gargar baasee viidiyoo saatalii ilaaluu dandeessu YouTube irratti gadhiiseen ture yeroo tokko. Akkuma kana sammuun isaanii walitti qabatanii dhalatanii jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon kun yeroo baay'ee rakkoo uumamuudha keessumaatii lakkuu irratti jechuudha. Kan namoota lakkuu ta'anii kan immoo akkuma beekamu yaalli isaallee haala orgaanii fakkeenyaaf amma onnee waliin qooddachuu danda'u, marrummaa waliin qooddachuu danda'u, sammuullee kan waliin qooddatan tarii baay'inaan jiraachuu baatus jiraachuu danda'a jechuudha. Haalli yaaliin isaatii fi jiraachuun isaaniif jiraachuu dhabuu isaanii kan irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf orgaanii yookiin immoo qaama isaan waliin qooddatan irratti hundaa'a jechuudha. Wanti kun baay'inaan yaalii isaa fakkeenyaaf amma ilaaluu dandeessu viidiyoo irratti fakkeenyaaf isiniif dhiyeessuu danda'a. Daa'imman kunniin ijoollummaa isaanii kaasanii amma dargaggoota ta'anii dubartoonni kun lamaanii waliin guddatanii fuulli isaanii walitti qabatee jechuudha. Yaaliin isaaniif hin godhamne gara jalqabaa kana akkuma isin jedhe sababoota garaagaraa irratti hundaa'a tariitii yaaliin godhamee fi kan lubbuun jiraachuu hin danda'u. Baay'een isaanii garuu
du'anii sarvaayiv gochuun danda'an yookiin erga dhalatanii walillee yeroo muraasa booda yeroo isaa itti du'an jira jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtanii shamarran kun lamaan walitti qabatanii dhalatanii fuulli isaanii waliin deemuu nyaata illee ilaaluu dandeessu akkaataa isaatti nyaatanii akkaataa isaa itti uffatanii aarsaa guddaa kaffalteeti kan maatiin ishee guddisaa jirti jechuudha. Daa'imman kunniin shamarran kunniin miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee feemas ta'anii jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti bifa kanaan jiraatu jechuudha ilaaluu dandeessu. Kanaaf wantoonni akkasii baay'inaan ni mudatu. Kanaaf gorsi dhaamsa dhumarratti dhaamuu barbaadu irra caalaatti keessumaa namoonni baay'een yeroo ulfaa hordoffii da'umsaa hin godhan yeroo da'umsaa hordoffii hin godhanii hordoffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Altiraasaawundii kaanii ilaalamanii adda bu'uu danda'a wanti kun waan ta'eef tarii keessumaatii baay'inaan dubartoonni garaan isaanii garmalee guddachuu namoonni fakkeenyaaf amma lakkuu yoo qabaatan garaan isaanii garmalee guddachuu danda'a waan ta'eef mallattoo akkasii agarsiisuu danda'a. Kanaaf yeroodhaa yerootti hordoffii yeroo ulfaa kennamu gochuun baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e gabanumaan dhaamuun barbaada. Har'a barumsaan isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa fayyaan dhabinaa galatoomaa ulfaadha.